keenya baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Simboo miidhagina uumaa jiituu bonaaganaa deessuu ilmaan korommii kan taate magaalaa Machaara aduu gaafa guyyaa alhadaa ispoorteessotaa fi deeggartoota maarshaal aartiitiin daran faayamtee oolti. Erga ta'uun isaan oolle akkana kinoo akkana malee jenneerra. Sadaasa 8 bara 2017 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti sagantaan eebba ispoortii marsaa afuraffaa qophaa'eera. Qopheessaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Caba cabuun kufuu miti karaa turuun hafuu miti. Turtii mala waggoota hedduu kaleessaan gardaatti kufaatiin milkaa'ina dabareen keessa darbine gaafa ija seenaatiin mil'annu akka salphaatti rangeenne kan jedhu leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu hiree jiruu ofii isaa bira darbee isaannan biroo jijjiiruudhaaf guyyuu tattaafachaa galma guddoo aggaamete dhaqqabuudhaaf ispoortii hirkoo jabaa utubaan sochoone riqicha ce'umsaan reeqqifne godhatee gara fuulduraatti arreeduun eebbifamtoota maarshaal aartii marsaa afuraffaa sa'aatii 2 fi qixxee irraa kaasee sadaasa 8 bara 2017 magaalaa Machaaraa dirree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti miira addaa fi gammachuutiin dabaalameen eebbisiisuudhaaf sagantaa eebbaatiif qophiin jala bultii keenyaa gosa birooti. Leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Biyya keenya keessatti hundeeffama isaa jalqabumarraa tokko jedhee yoo eegalu maqaa abdiidhaan guutame moggaafatee leenjii ispoortii irratti bobba'uudhaan mul'ata isaa egeree boruutiif kan godhate giddugal leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club gosa ispoortii umurii keessanii walgitu kanaan dura yeroo dheeraadhaaf ol adeemtota guddattoota dargaggoota ga'eessota shamarran dabalatee naamusaan ga'umsaan dandeettii fi fakkeenyummaa gaariidhaan leenjisaatiin ture. Sadaasa 8 bara 2017 aduu alhadaa eebbifamtoota maarshaal aartii marsaa afuraffaa sa'aatii 2 walakkaa irraa jalqabee magaalaa Machaaraa iddoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti ni eebbisiisa. Leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Ilmi namaa nyaatee dhugee uffatee jiraachuun qofti isaaf gahaa miti. Dhaabaa fi dhaabbata ijaa fi qalbii namaa hawwatu. Fayyaa guutuu jajjabina qaamaa waa hundaa dandama torachuudhaaf gaheen ispoortiin qabu hedduu olaanaadha. Ispoortiin keessoo keessa keenyaa miira haaromsaatiin sileessee seeliiwwan qaamaa siseessee sammuu rafee dammaysa jirmaanni isaa keenyaa cimsuun jabina qaamaa amansiisaa nu gonfachiisa. Ispoortiin galaana humna guddinaati gaachana gaaddisa ulfinnaati kan isiniin jedhu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club leenjifamtoota maarshaal aartii armatu yeroo dheeraadhaaf leenjisaatiin ture eebba marsaa afuraffaa aduu gaafa guyyaa dilbataa sadaasa 8 bara 2017 sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee magaalaa Machaaraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti qophii akka miidhagaa soora qaamaa fi qalbii argaa jaatiin soorannuun dabaalameen ni eebbisiisa. Iddoo leenjii keenya mana umaree Ahmad Sheekaa fuulduratti argamna. Leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Sammuu yaadaa fi yaaddoo jiruutiin xaxamtee cinqamte miira gammachuutiin boqochiisuudhaaf yeroo tokko tokko iddoo ofii laatanii ispoortiidhaan bashannanuun barbaachisaadha. Aduu gaafa eebbaa jaalattoonni maarshaal aartii deeggartoonni dirree ispoortii hundi keessan akka addeessa birraa akka biiftuu bariitti bareeddanii miidhagdanii siimboo guutuu fakkaatanii naatoo ijaa argattanii sagantaa bashannansiisoo soora qaamaa fi qalbii daawwachaa oolmaa dansaa guyyaa hawwisiisan wajjin dabarsa. Namoonni guyyaa kana tikeeta bitatanii sagantaa eebba ispoortii kanarratti argaman akaakuu ispoortii akkaataa ijaa fi qalbii namaa booji'uun qindaa'ee qophaa'ee daawwachaa agarsiisa eebbaa guyyaa kana dhiyaatuun bohaaranii bashannanaa oolu sagantaa akkas fakkaatu irratti argamuu isaaniitiif gammachuu addaa boqonnaa sammuu miira namummaatiin sonaayee argatu. Eebbifamoon keenya baala tigeessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii. Eebbifamoon keenya baala tigeessanii
keessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Simboo miidhagina uumaa jiitu bonaa gannaa deessuu ilmaan korommii kan taate magaalaan Machaara aduu gaafa guyyaa alhadaa ispoorteessotaa fi deeggartoota maarshaal aartiitiin daran faayamtee oolti. Erga ta'uun isaan oolle akkana kinoo akkana malee jenneerra. Sadaasa 8 bara 2017 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti sagantaan eebba ispoortii marsaa 4ffaa qophaa'eera. Qopheessaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Caba cabuun kufuu miti karaa turuun hafuu miti. Turtii mala waggoota hedduu kaleessaan gardaatti kufaatiin milkaa'ina dabareen keessa darbine gaafa ija seenaatiin mil'annu akka salphaatti har'a hin geenne kan jedhu leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu hiree jiruu ofii isaa bira darbee isaannan biroo jijjiiruudhaaf guyyuu tattaafachaa galma guddoo aggaamate dhaqqabuudhaaf ispoortii hirkoo jabaa utubaan sochoone riqicha ce'umsaan reeqqifne godhatee gara fuulduraatti arreeduun eebbifamtoota maarshaal aartii marsaa 4ffaa sa'aatii 2 fi qixxee irraa kaasee sadaasa 8 bara 2017 magaalaa Machaaraa dirree mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti miira addaa fi gammachuutiin dabaalameen eebbisiisuudhaaf sagantaa eebbaatiif qophiin jala bultii keenyaa gosa birooti. Leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Biyya keenya keessatti hundeeffama isaa jalqabumarraa tokko jedhee yoo eegalu maqaa abdiidhaan guutame moggaafatee leenjii ispoortii irratti bobba'uudhaan mul'ata isaa egeree boruutiif kan godhate giddugal leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club gosa ispoortii umurii keessanii walgitu kanaan dura yeroo dheeraadhaaf ol adeemtota guddattoota dargaggoota ga'eessota shamarran dabalatee naamusaan ga'umsaan dandeettii fi fakkeenyummaa gaariidhaan leenjisaatiin ture. Sadaasa 8 bara 2017 aduu alhadaa eebbifamtoota maarshaal aartii marsaa 4ffaa sa'aatii 2 walakkaa irraa jalqabee magaalaa Machaaraa iddoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti ni eebbisiisa. Leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Ilmi namaa nyaatee dhugee uffatee jiraachuun qofti isaaf gahaa miti. Dhaabaa fi dhaabbata ijaa fi qalbii namaa hawwatu. Fayyaa guutuu jajjabina qaamaa waa hundaa dandamatu horachuudhaaf gaheen ispoortiin qabu hedduu olaanaadha. Ispoortiin keessoo keessa keenyaa miira haaromsaatiin sileessee seeliiwwan qaamaa siseessee sammuu rafee dammaysa. Jirmaanni isaa keenyaa cimsuun jabina qaamaa amansiisaa nu gonfachiisa. Ispoortiin galaana humna guddinaati gaachana gaaddisa ulfinnaati kan isiniin jedhu. Wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Leenjifamtoota maarshaal aartii arma dura yeroo dheeraadhaaf leenjisaatiin ture. Eebba marsaa 4ffaa aduu gaafa guyyaa dilbataa sadaasa 8 bara 2017 sa'aatii 2 walakkaa irraa eegalee magaalaa Machaaraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Machaaraa keessatti qophii akka miidhagaa soora qaamaa fi qalbii argaa jaatiin soorannuun dabaalameen ni eebbisiisa. Iddoo leenjii keenya mana umaree Ahmad Sheekaa fuulduratti argamna. Leenjisaan Saaboom Aliyyii Misbaawu wiirtuu leenjii ispoortii Alex Tiger International Taekwondo Club. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii. Sammuu yaadaa fi yaaddoo jiruutiin xaxamtee cinqamte miira gammachuutiin boqochiisuudhaaf yeroo tokko tokko iddoo ofii laatanii ispoortiidhaan bashannanuun barbaachisaadha. Aduu gaafa eebbaa jaalattoonni maarshaal aartii deeggartoonni dirree ispoortii hundi keessan akka addeessa birraa akka biiftuu bariitti bareeddanii miidhagdanii siimboo guutuu fakkaatanii naatoo ijaa argattanii sagantaa bashannansiisoo soora qaamaa fi qalbii daawwachaa oolmaa dansaa guyyaa uwwisiisan wajjiin dabarsa. Namoonni guyyaa kana tikeeta bitatanii sagantaa eebba ispoortii kanarratti argaman akaakuu ispoortii akkaataa ijaa fi qalbii namaa booji'uun qindaa'ee qophaa'ee daawwachaa agarsiisa eebbaa guyyaa kana dhiyaatuun bohaaranii bashannanaa oolu sagantaa akkas fakkaatu irratti argamuu isaaniitiif gammachuu addaa boqonnaa sammuu miira namummaatiin sonaa'ee argatu. Eebbifamoon keenya baay'atti geessanii guyyaa har'aa kuni gammachuu keessanii congratulations hundumti keessanii congratulations hundumti keessanii.
sammuu yaadaa fi yaaddoo jiruutiin xaxamtee cinqamte miira gammachuutiin boqochiisuudhaaf yeroo tokko tokko iddoo ofii laatanii ispoortiidhaan bashannanuun barbaachisaadha. Aduu gaafa eebbaa jaalattoonni maarshal aartii deeggartoonni dirree ispoortii hundi keessan akka addeessa birraa akka biiftuu bariitti bareeddanii miidhagdanii siimboo guutuu fakkaatanii naatoo ijaa argattanii sagantaa bashannansiisoo soora qaamaa fi qalbii daawwachaa oolmaa dansaa guyyaa hawwisiisan wajjin dabarsa. Namoonni guyyaa kana tikeeta bitatanii sagantaa eebba ispoortii kanarratti argaman akaakuu ispoortii akkaataa ijaa fi qalbii namaa booji'uun qindaa'ee qophaa'ee daawwachaa agarsiisa eebbaa guyyaa kana dhiyaatuun bohaaranii bashannanaa oolu sagantaa akkas fakkaatu irratti argamuu isaaniitiif gammachuu addaa boqonnaa sammuu miira namummaatiin sonaa'ee argatu. Eebbifamoon keenya baadhatti geessanii guyyaan har'aa kuni gammachuu keessanii koongiraachuleeshin hundumti keessanii.